Toleegaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu koorsiiwwan Department of Accounting and Finance keessatti fudhataman baay'ee isaanii waliin ilaalaa jirra jechuudha. Isa keessattis Fundamental of Accounting waanii tu waliin ilaalaa turre, akkasuma Business Statistics illee waliin jalqabnee turre jechuudha. Kutaa kana keessatti immoo koorsii dipaartimentii sana keessatti fudhatamu koorsii Financial Management waan jedhamu isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa ilaaltanii Department of Accounting and Finance akkuma jedhamu jechuudha. Koorsiin kun paartii faayinaansii keessa jechuudha. Accounting osoo hin taane related ta'aniyyuu inni kun Financial Managementiin kun jechuudha. Paartii faayinaansii keessaa isa tokko jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun faayinaansii duukaa koorsii wal qabatudha jechuudha. Koorsiin Financial Managementii kun baay'ee interestingii fi baay'ee kan sinawwatu jechuudha. Koorsii dipaartimentii sana baay'ee akka inni attraakti nama godhu kan godhu keessaa isa tokko yommuu ta'u, Financial Managementii kanarraa maal barannaa kan jedhu koorsii objektiivii qaba. Gamanumaan kan isinitti himuu barbaadu garuu maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa taanu jajjabeessaa, akkasuma hiriyoota keessan bira hin geenye yoo jiraate like share gochuufiin biraan gahaa isiniin jenna. Gabaabumatti gara koorsii objektiivii Financial Managementii kanatti gaafa deebinu jechuudha. Koorsii objektiiviinsaa maalidha? Akkuma asirraa argaa jirtan jechuudha. Tokko Define Finance and Financial Managementii kan jedhudha. Tokko maal gochuudha? Faayinaansiin maal akka ta'e hubachuu yookaan hiiki faayinaansii maal akka ta'e, Financial Managementii maal akka ta'e hubachuudha. Inni lammaffaa Identify Financial Management Decision Making, Management Decision and the Role of Financial Manager kan jedhu identify yookiin adda baasuu isa jedhu jechuudha. Decision akkamii kenna Financial Managementiin kan jedhu, akkasuma rooliin Financial Managerii maal akka ta'e hubachuu jechuudha. Akkasuma inni sadaffaan Explain Goal of a Firm or Financial Management kan jedhudha. Gooliin firmii tokko, kaayyoon firmiin yookiin dhaabbanni tokko achiif gochuu barbaadu maal akka ta'e hubachuudha. Akkasuma goolii firmii goolii Financial Managementii wajjin wal fakkaata waan ta'eef gooliin firmii yookiin Financial Managerii sun maalidha, maal achiif gochuu barbaada kan jedhu explain gochuu as keessaa barannaa jechuudha. Koorsii Financial Managementii kanarraa inni kabiraan Analyze Financial Statement and Interpret the Result dha. Financial Managementii analyze gochuu xiinxaluu akkasuma interpret gochuudha. Financial Statementii kan qopheessu hojiin isa kana hojii accountingiiti. Inni kun immoo maal godha? Analyze godhee xiinxalee interpret godha. Maal fakkaata? Amma inkaamii amma kanan qaba, revenue expense haga kanan qaba, aseetii amma kanatu na harka jira kan jedhu erga nutti ibsee jechuudha accountingin. Inni kun immoo interpret godheeti waa'ee dhaabbata sanaa predict gochuu, decisionii akkasuma kennuu kan jedhu irratti xiyyeeffata jechuudha. Inni kabiraan koorsii objektiiviinsaa jechuudha. Koorsii objektiiviinsaa konseptoota Financial Managementii kana maal gochuudha? Apply gochuudha. Akkasuma long term investment decisionii konseptii asirraa argannu apply akka goonuufidha kan nu fayyadu jechuudha. Financial Management waanii kana keessaa chaapteroonni jiran koorsii kontentiinsaa jechuudha. Koorsii kontentiinsaa chapter 1 keessatti maalidha? An overview of Financial Management kan jedhu waliin ilaalla. Kutaa har'aa kana keessatti jechuudha. Inni kabiraan chapter 2 keessa IFRS based financial statement analysis
chapter 2 keessatti jechuudha. Financial statementii IFRS irratti hundaa'ee hojjetame tokko analyze gochuudha. Inni akka biraan chapter 3 keessatti time value of money kan jedhu ilaalla jechuudha. Akkasuma chapter 4 risk and return, chapter 5 cost of capital, chapter 6 capital budgeting decision kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So yeroo keenya qusachuuf mee daddafnee adeemnu. Kanaafiyyuu chapter 1 keenya har'aa jechuudha. Kutaan har'a waliin ilaallu an overview of financial management jechuudha. Maaluma akka ta'e financial managementiin keenya kan ittiin hubannu jechuudha. Kutaan har'aa financial managementiin koorsii akkamii akka ta'e jechuudha. So gara financial managementii gaafa dhufnu what is financial management or finance kan jedhu jechuudha. More gaafa waa'ee financial managementii kaasnu waa'ee finance akka haasaa jirru beekuu qabna jechuudha. More broadidha malee financing waa'ee financial managementii gaafa kaasnu waa'ee finance haasaa jirra jechuudha. Garuu xiqqoo financing financial managementii kanarra conceptiin isaa broadiyaa ta'uyyuu malee waa'ee masanaa haasaa jirra jechuudha. So kanaaf financial managementiif definition akkamii kennina isa jedhuu fi akkuma sirraa argitan it is planning, organizing, directing, controlling, procurement and utilization of financial resources jedha. Karaa biraan maal jedha? Application of general management principle to management of financial resources jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Introduction to management keessatti gaafa barattanii management gaafa jedhu maalidha jedha? Planning, organizing, directing, controlling dha jettanii barattaniitu. Hojii organization tokko maal gochuu? Plan gochuu, organize gochuu, direct gochuu, control gochuudha jenneera. So isuma sanarraa kaanee financial management jechuun maal akka ta'e gaafa ibsinu immoo this application of general management principle to management of financial resources jedha. Isuma kana maal jechuudha? Financial management jechuun kanaafiyyuu maalidha? Waa'ee financial resources yookiin qabeenya maallaqaa tokko maal gochuudha? Plan gochuudha, organize gochuudha, direct akkasuma control gochuudha. General management principle isuma introduction to management keessatti baranne sana maal gochuudha? Financial management financial resource irratti yookiin qabeenya maallaqaa irratti maal gochuudha? Apply gochuu yookaan hojiirra oolchuu jechuudha. Management principle yookaan qajeelfamoota managementii sana maal gochuudha? Finnee maal irratti apply gochuudha? Financial resources. Qajeelfamoonni yookaan principleonni sun immoo maalidha? Plan gochuu waa'ee financial resources, organize gochuu, direct gochuu, akkasuma control gochuu jechuudha. So definitioning financial management isa kanadha. Financial resources gaafa jennu qabeenyuma maallaqaati. Kana jechuun karaa biraa resource to finance investment or daily operation jechuudha. Financial resource gaafa jennu resource yookaan qabeenya maal gochuun fayyadu investmentii keenya finance akkasuma daily operation hojii guyyaa guyyaatti dhaabbanni sun hojjetu finance gochuuf kan nu fayyadu jechuudha. Financial resource gaafa jennu. Finance gaafa jennu immoo dhiphisnee yoo ilaalle akkuma sirraa argitan finance narrowly jedha. Maal jechuudha? Dhiphisnee yoo ilaalle money or cash jechuudha. Maallaquma ishee of harkaa qabdan birri 100 birri miliyoona tokko kana of harkaa qabdu taanaan finance jechuu dandeessu gabaastanii jechuudha. Narrowly gaafa ilaalamu akkasidha financing money or cash of harkaa qabnu sana jechuudha. Garuu broadly ilaaluu qabna jechuudha nuyi waa'ee finance gaafa kana. Broadly gaafa ilaallu immoo maalidha? Financing maalilla hammata jechuudha? Caashidha, creditii, security, investmentii maal akka ta'e, related cost, kan akka risk, kan akka return, kan akka information, kan akka decision of keessatti hammataa jechuudha. Finance gaafa jennu jechuudha.
So kana erga jenne financial managementiin ga'een isaanii kan biraan maalidha? The study of relationship between business decision and share or stock price jedha. Maal gochuudha? Waa'ee maalii qo'achuudha? Ga'een financial managementiin kan biraanii hariiroo maal gidduu jiruudha? Business decisionii fi stock price yookiin share price gidduu jiru, hariiroo isaan kana gidduu jiru maal gochuudha? Qo'achuudha. Share price, waa'ee share price irratti business decision fi share price kana businessiin tokko decision inni kennu share price irratti gatii share tokko irratti effect akkamii qaba, hariiroo akkamiitu isaan gidduu jira jedhee qo'achuudha jechuudha. Inni kan biraan financial managementiin kun kan qo'atu jechuudha. So financial management yookaan faayinaansiin hariiroo other field duukaa ni qaba jechuudha. Yookaan departmentoota kanneen akka accounting, akka economics, statistics, mathematics akkasuma marketing, production kana duukaa qaba jedha. Hariiroo inni qabu yookiis systemiidha, education systemiidha waan ta'eef inni tokko isa tokko irratti hirkata jechuudha. Fakkeenyaaf accountingii wajjin hariiroo akkamii qabasa jedhuuf fakkeenya measurement of performance tokko measure gochuu jechuudha. Inni kunis maalidha? Raw materials for decision making jedha. Amma maal godha? Ofiisaa financial statementiin qopheessu financial managementiin jechuudha. Maal godha? Financial statementii isa accountingiin qopheessa jechuudha. Maal godha? Akka raw materialitti fayyadameetu sana analyze gochuudha ga'een financial management. Sana immoo isaa fudhata accounting irraa fudhata jechuudha. Inputii yookiis akka meeshaa dheedhiitti kan inni fayyadamu decision makingiif jechuudha. Decision makingii tokko gochuuf, waa tokko decide gochuuf raw materialii yookaan information eenyurraa fudhata? Accounting irraa. Revenue namma kana, expense namma kana, asset namma kana, liability namma kana kan jedhu eenyurraa fudhata? Accounting irraa fudhata jechuudha. So isa achirraa fudhate decisionii make godhaa jechuudha. Hariiroo akkasii waliin qabu jechuudha. Measurement of performance keessatti accounting walii yoo ilaalu. Akkasuma economics yoo ilaaltanii conceptii marginal cost, marginal benefit eenyurraa fudhata? Economics irraa fudhata jechuudha. Finance yookaan financial managementiin jechuudha. Akkasuma statistics, mathematics duukaa yoo ilaaltan forecasting tool, standard deviation warra jennu kan akka standard deviation, variation kana risk and return keessatti amma chapter 4 keessatti ni ilaaltu. Isaan kan konseptoota kana apply godhaa jechuudha. Risk return gidduu hariiroo jiru measure gochuu fi statistics irraa maal fudhata? Konseptii akka standard deviation, variation kan, average kana warreen kana isaan irraa fudhateetu maal godhaa? Forecast godhaa jechuudha. Waa'ee firmii yookiin waa'ee organizationii tokko jechuudha. Financial management yookiin finance jechuudha. Akkasuma marketing keessatti marketingin illee revenue keenya generate gochuu keessatti ga'ee guddaa qaba jechuudha. Akkasuma productionin gurguruuf maal jiraachuu qaba? Productionin jiraachuu qaba. So maalidha? Hundi isaaniiyyuu wal keessa galanii jiru jechuudha yookaan interrelated dha isa jennu kana jechuudha. So inni kabiraan as keessatti ilaallu position of financial manager in a firm kan jedhudha. Bakki financial managerii tokko bakka kamidha? Firmii tokko keessatti yookaan dhaabbata tokko keessatti kan jedhu jechuudha. Amma corporation yoo fudhattan maalidha? Jalqaba board of directors filamee jira jechuudha. At the top eenyu jira? Board of directors tu jiru jechuudha. Achi chief executive officer warri jedhamu kan president jechuudha. Jalqaba shareholderoonni yookiin owneroonni maal filatu? Board of directors filatu. Dhaabbata sana manage gochuuf indirectly jechuudha. Achi board of directors chief executive officer yookaan
president kan jennu filatu. Achuma jalaa chief operation officer kan jedhamu akka vice president jechuudha. Sanatu filamee jira jechuudha president jalatti. Isaa booddee chief finance officeriin bakka kana jira jechuudha. Bakka asirraa argitan kana. Akkasuma warra kam wajjin horizontaalii jiru positionii wal fakkaataa irra jiru chief marketing officerii, chief production officerii akkasuma warreen kun illee ni jiru jechuudha. So isaan kanatti taane bakka kana jira jechuudha. Chief finance officer kan jennu jechuudha. Firmii tokko yookaan dhaabbata tokko keessatti jechuudha. Inni kun immoo bakka lamatti asii qoodama. Treasury fi controllerii jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. Controlleriin kun baay'eensa accounting wajjin wal qabata. Cost managerii, data processing, financial accounting, tax managerii. Warra accounting baratan asiin jira baay'ina. Akkasuma asiin cash managerii jira, capital expenditure, credit managerii, financial planning irratti warra hojjetantu asiin jira jechuudha. Chief finance officeriin bakka lamatti qoodne ilaalleeti jechuudha. Treasury fi controllerii jira. Treasury maali? Cash managerii, capital expenditure managerii, credit managerii, financial planning managerii. As controllerii immoo tax managerii, financial accounting, cost managerii, data processing irra warra hojjetanidha jechuudha. Kana erga jenne what is a goal of a firm kan jedhu kaayyoo chapterii kana isa guddaa jechuudha. Goal of a firm. Gooliin firmii tokko yookiin dhaabbata tokko an organizationii tokko maal akka ta'e hubachuu jechuudha. Maal achieve gochuuf, maal galmaan ga'uuf dhaabbanni tokko kan jedhu hubachuudha jechuudha. So gooliin dhaabbata tokko maal ta'uu danda'a? Maximization of profit ta'uu danda'a. Maximization of profit gaafa jennu seelii keenya maximize gochuu yookaan gurgurtaa keenya maximize gochuu, market share keenya maximize gochuu yookaan guddisuu isa jedhu jechuudha. Sheerii marketii keessaa qabnu jechuudha. Akkasuma kostii keenya immoo minimize gochuudha. Maximization of profit gaafa jennu jechuudha. So kanaaf gooliin firmii tokko maximization of profit ta'uu danda'a jechuudha. Inni ka biraan immoo gooliin firmii tokko controlling risk ta'uu danda'a. Firmiin tokko controlling risk gaafa jennu avoid bankruptcy. Sababa liqaa irra jiruuti maal ta'uu jechuudha? Bankruptcy'n sababa liqaa irra jiruun karaa seeraan liquidate ta'uu isa jennu jechuudha. So isa kana avoid gochuu ta'uu danda'a. Stability yookaan survival akkasuma competition akkasuma safety ta'uu danda'a jechuudha. Controlling risk gaafa jennu. Inni inni kaampaaniin irratti xiyyeeffachuu qabuu fi irratti xiyyeeffatu jechuudha. Maximization of wealth of owners jechuudha. Yeroo baay'ee what is a goal of a firm yoo jedhamtan maximization of wealth of an owners jechuu qabdu jechuudha. Kanaaf maximization of wealth of an owners jechuun maximize market value of shares isa jedhu jechuudha. Market value share tokko maal gochuudha? Maximize gochuu jechuudha. Market value isaa maximize ta'e gaafa jennu osoo amma dhaabbanni sun gabaa keessatti maal fakkaata? Dhaabbata biraa wajji wal bira qabamee soo laalame value isaa akkamidha isa jedhudha. Maximization of wealth of an owners gaafa jennu maximize market value of shares jechuudha. Sheeriin dhaabbata sanaa soo gurgurame dhaabbata biraa wajjin wal bira qabnee too laallee marketii keessatti gatiin sheerii sanaa maal fakkaata isa jedhudha. Amma fakkeenyaaf kilaboota Premier League England keessa jiran haa fudhannu. Fakkeenyaaf Bournemouth fi Real Madrid haa fudhannu. Baay'inaan Real Madrid kilaba baay'ee guddaadha. Bournemouth kilaba baay'ee xiqqaadha. So market maximization of wealth of an owners jechuun maximize market value of shares jenneerra. So amma sheerii Real Madrid keessaa bituu barbaaddanii fi sheerii
Boornimaawus sana keessaa bituu barbaaddanii gatii sheerii isa kamiitu caala? Real Madrid bituu fi baay'ee qala'aadha jechuudha. Solaaltanii realiitii jiruun osoo kan Boornimaawus haala salphaan bituu dandeessu. Maaliifi Real Madrid kilaba baay'ee beekamaadha. Baay'ee addunyaan isa beekudha waan ta'eef gatiin isaa baay'ee ol ka'aadha jechuudha. So gooliin fiirmii tokko inni guddaanii fi financial manageriin irratti xiyyeeffachuu qabu maximization of wealth of an owners isa jedhu jechuudha. Maaliifi maximization of profit warri jedhaman kun hanqina qabaachuu danda'u. Controlling risk warri jedhaman kun limitation qabaachuu danda'u. So kanaafiyyuu isa sadaffaa kana irratti xiyyeeffachuu qabu jechuudha. Financial manageroonni. So limitation profit maximization kana osoo ilaalle amma fakkeenyaaf haallitti revenue fi expense keenya measure goonu maalidha? Subjective ta'uu danda'a jechuudha. Subjective gaafa jennu different expense measurement fi revenue measurement jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirraa akka ilaaltanii maalidha? Haga gross profit expense kana expensoota garaagaraa yoo wal bira qabdanii ilaaltanii dhaabbata SL kanaa fi DDB kana asirraa akkuma argaa jirtan jechuudha. Wal fakkaatoodha. Depreciationiin duratti jechuudha waan isaan qaban wal fakkaataadha. Garuu depreciationiin isaanii garaagara ta'uurraa kan ka'e maalidha? Inkaamiin isaanii maalidha? Garaagarii ta'a jechuudha. Yookaan net income yookaan income before taxing isaanii garaagarii ta'a. Sababii maaliifi expense depreciation expense isaanii qofatu garaagaridha. Inni kun immoo maalirraa ka'a? Dhaabbanni SL kun maal fayyadamuu danda'a? Straight fayyadamuu danda'a. Dhaabbanni DDB kun immoo maal fayyadamuu danda'a? Double declining fayyadamuu danda'a jechuudha. So kanaafi subjectiveidha jechuudha. Akkaataatti isaan expense measure gochaa jiran, depreciation expense measure gochaa jiran different ta'uu isaarraa kan ka'e income before taxing isaanii different ta'a jechuudha. Kanaaf profitii tokko maal gochuu danda'a? Accountantii tokko control gochuudhaan income ol kaasuu danda'a, akkasuma gadi buusuu danda'a. So kanaaf hanqina profit maximization keessaa isa tokkodha jechuudha. Depreciation isaa tokko gadi buusuun income hamma kanaan argadhe jechuu danda'a. Depreciation expense gadi buusuun. Inni tokko immoo depreciation expense isaa ol kaasuun garmalee jechuudha. Incomeen koo hamma kana gadi na jalaa bu'e kan jedhu yookiin loosii keessa galuu danda'a jechuudha. So kanaaf profit maximization subjectiveidha. Inni kabiraan maalidha? Profit maximization maal godha? Timing of return yerootti return sana argatelle ignore godha yookiin consideration keessa hin galchu jechuudha. Akkasuma time value of money jechuudha. Considering godhu jechuudha. Maaltu profit maximization? Time value of money gaafa jennu one birr in 2 days is 1 birr 2 days worth more than 1 birr in future jechuudha. Birriin tokko har'a birrii tokko boriirra maalidha? Value qabdi jechuudha. Birriin tokko har'a of harkaa qabdan birrii tokko bor of harkaa qabdaniin hin caala jechuudha. Isa kana realitii jirudha arguu dandeessu sinumti ilaalta. Kanaaf warreen kana lamaan yerootti return kan argannuu fi time value of money kana considering godhu jechuudha. Bu'aa argachuu isaa malee eenyu? Profit maximization. Akkasuma maalidha? It ignores cash flow available to shareholder. Cash flow shareholderootaaf jiru maalidha? Ignore godhaa jechuudha. Profit maximization. Cash gaafa jennu cash is a means of transferring wealth to shareholders. Shareholderitti karaa ittiin wealth kana transfer goonudha. Cashiin immoo jechuudha. Kaashii argatan sanaanidha isaan. Wealth isaanii sana maal godhanii ittiin safaratan jechuudha. Eenyu? Shareholderoonni jechuudha. Kanaaf kaashiin
a means of transferring wealth to shareholders jechuudha. Isa kanaafiyyuu profit maximization considering godhu akkasuma risk considering godhu jechuudha. Profit maximization jechuudha. Kanaafiyyuu maal irratti xiyyeeffachuu qabu siniin jedheeraa dura wealth maximization irratti xiyyeeffachuu qabu jechuudha. Firmiin gooliin firmiin ni jalqabaa fi adda duree ta'e wealth maximization dha jechuudha. Gaafa wealth maximization profit maximization jennu amma fakkeenya profit maximization jechuun nama beeluma sana ofirra dabarsuuf ammoo quufee nyaate bakka nagee jedhedha. Kana wajji wal fakkaata. Wealth maximization jechuun garuu body building jechuudha. Qaama ijaaruuf nyaata nyaatamu tokko akkasitti fudhadhaa. Nama qaama isaa ijaaruuf jecha nyaata madaalamaa garaa jechuudha. Qaama isaa borii sirriitti ijaaruuf. Profit maximization beelaa ammoo quufee nyaata bakka darba akkasitti ilaala. Kanaaf profit maximization risk considering godhu time value of money considering godhu jenneerra kan sana consider godhu eenyudha wealth maximization dha. So kanneen lama wal bira qabnee gaafa laallu profit maximization fi wealth maximization gaafa jennu wealth maximization definition isa managing financial resource to increase wealth increase gochuu jechuudha. Wealth maximization profit maximization garuu managing financial resource to increase profit jechuudha. Akkasuma focusing isaanii wealth long term wealth creation dha. Profit maximization short term profit maximization dha. Wealth long term irratti xiyyeeffata. Inni kun garuu profitiin jechuudha short term irratti xiyyeeffata jechuudha. Inni kabiraan riskii isaanii wal bira qabnee gaafa laallu wealth maximization maalidha? It considers risk uncertainty inherent in a business model jedha. Inni kun immoo faallaasaa considering godhu jechuudha. Profit maximization immoo riskii business tokko keessa jiru uncertainty business tokko keessa jiru maaliin godhu considering godhu jechuudha. Usage isaa gaafa laallu immoo it helps achieve a large value of company worth reflected in increased market share jedha. Wealth maximization jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Help achieve efficiency in a day-to-day operation to make business profitable jedha. Business tokko maal gochuu hojii guyyaa business tokko maal gochuufidha? Profitable gochuuf hojjetaa jechuudha. Profit maximization. Inni kun immoo market value isaa gabaa keessatti value isaa ol ka'aa akka ta'u gochuuf hojjetaa jechuudha. Wealth maximization garaagarummaa akkasii qabu jechuudha. Wealth maximization fi profit maximization jechuudha. Kana erga jennee hariiroo isaanii akka kanaatti ammallee wal bira qabdanii sirriitti hubachuuf kanneen ilaaluu dandeessu. Baay'ee isaa waan kaasna waan ta'eef dhiiseen darba. So gooliin firmii tokko inni guddaan amma qormaata irra ni dhufe what is a goal of a firm wettan maximize wealth of shareholders measured in terms of share or stock price kan jedhudha jechuudha. Wealth maximization dha jettanii fudhattu jechuudha. What is a goal of a firm yoo siniin jedhame exit exam irralle maybe dhufuu danda'a. Kanaaf akkasitti qabachuu qabdu. Objectivin financial management so kanaafiyyuu maalidha yoo jennee laalle tokko to ensure adequate supply of financial resources jechuudha. Maal gochuudha? Dhiyeessiin financial resource gahaan akka jiraatu gochuudha. Inni kabiraan to ensure adequate return on investment to owners jechuudha. Returning investment isaanii irraa argatan gahaa akka ta'u mirkaneessu. Inni kabiraan to
ensure optimum and efficient utilization of financial resource. Karaa optimumii ta'een financial resource of harkaa qabnu karaa optimumii fi efficient ta'e akka fayyadamnu gochuudha. Inni kabiraan creating real and safe investment opportunity. Carraa investmentii really ta'ee fi safe ta'e, safe gaafa jennu nagaa qabeessa isa jennu jechuudha. Isa kana carraa akkasii uumuu, investment opportunity akkasii uumuudha. Inni kabiraan to plan a sound capital structure. Capital structure debt and equity isa jennu jechuudha. Deetii hammam fayyadamuu qabna, equity hammam fayyadamuu qabna kan jedhu isa sirrii ta'e fi isa irraa bu'aan argamuu danda'u plan gochuu jechuudha. Kanaafiyyuu kana erga jennee iskoopiin financial management yoo hammame jechuun wanti hundiyyuu limitiidha. Limitationii qaba jechuun waan keessatti daangeffamu hamma waan hundumaan qo'atu gaafa fiildii kamiyyuu ilaaltan, economics yoo ilaaltan, accounting yoo ilaaltan, fiildii kamiyyuu yoo ilaaltan iskoopii qaba hundisaayyuu hamma qo'achuu qabu jechuudha. Gamatti decisionii kennuu qabu. Focus kan irratti gochuu qabu kan jechuudha. So basic type of decision or area of concern within scope of financial management gaafa laallu bakka lamatti qoonnee ilaallu. Innis investmentii fi financing jennee jechuudha. Investmentii kana financing kanas bakka lamatti qoonnee ilaalla. Investmentii jala long term, short term jennee ilaalla. Long term insa capital budgeting dha, short term insa working capital management dha jechuudha. Tokko tokkoon ilaalaa deemna. Akkasuma financing jala yoo dhufne long term financing insa capital structure dha. Akkasuma profit distribution innis dividendii hammam fayyadamuu qaba, return hammam ownerootaaf kennuu qaba, hammam of harkatti hambisuu qaba, profit yookaan income argate sana keessaa kan jedhu kana erga jenne tokko tokko waliin ilaalaa deemna. Bakka lamatti qoonneerra investmentii fi financing dha scope isaa yookaan area inni itti decisionii kana kennu erga jenne tokko tokkoon immoo ilaalaa haa deemnu. Investmentii jala long term kan jenne capital budgeting decisionii dha inni tokkoffaa. Capital budgeting decision gaafa jennu the process of planning and managing long term investment in a non-current asset jedha. Kana jechuun long term warra ta'an decisionii long term barbaadan jechuudha. Kanneen akka maaliitti non-current asset warra ta'an jechuudha. Waa'ee buildingii tokko jechuudha. Waa'ee karaa ta'uu danda'a. Waan gurguddaa kana waan yeroo dheeraa gaafatan kanarratti waa'ee isaanii kana plan gochuu akkasuma manage gochuuf wanti nu fayyadamnu jechuudha. Waa'ee kanarratti kan xiyyeeffatu capital budgeting decision. Riskii isaan ilaallatee dhufu, timing isaanii, return isaan irraa argamuu danda'u, costii isaan itti ba'uu danda'u. Warreen kana waliin kan wal qabatu decisionii akkasii kan kennu jechuudha. Investment decisionii jalaa maalidha? Capital budgeting decision jenna jechuudha. Scope financial management keessa inni tokko isa kanadha jechuudha. So decision criteria ansa jechuun decisionii kennuuf jechuudha. Maal fayyadamna? Return on investment fi cost of financing investment. Costii fi return isaa wal bira qabnee ilaallaa jechuudha. Yoo return isaa guddaa ta'e maal gochna? Decision keenya accept gochuu qabna jechuudha. Wanta murteessinu sana. Yoo costiin isaa sanarra guddaa ta'e immoo decline gochuu qabna jechuudha. So capital budgeting decision kana keessatti capital budgeting decision kun gaaffii akkamii kaasa kan jedhuufi what is investment opportunity are there kan jedhu kaasa. Investment opportunity carraa investment akkamiitu jira? Which shall a firm undertake? Kam immoo opportunity sana keessa kam fudhachuu qaba? Kam maal gochuu, kam irratti invest gochuu qaba? Investmentiin sun immoo
hammam kosti nu godhaa, how much do they cost kan jedhu, hammam gatii nu baasisa, akkasuma riskiinsaa hammami, risk leveliinsaa, riitarniinsaa hammam kan jedhu long termoota ilaasumarraa akka argaa jirtan suura kanarraa hubachuu dandeessu. Isaan kana ilaalchise riskiin isaanii hagami, riitarniin isaanii hagami kan jedhu gaaffii akkasii kana kaasaa jechuudha. Capital budgeting decision jechuudha. Inni kabiraan working capital management kan jedhudha. Working capital management gaafa jennu jalqabu definition isaa total current asset minus total current liability jechuudha. Current asset keenya current liability irraa hir'isnee waan argannu jechuudha. Kana jechuun immoo day to day operation keenya irratti warra xiyyeeffatan jechuudha. Cash kan akka inventory kan akka account receivable guyyaa keessatti wanti nuyi operate goonu decision sana wajjin kan wal qabatu jechuudha. Daily operation keessatti decision sana waliin kan wal qabatu jechuudha. Working capital management gaafa jennu innis deciding on optimal balance of current asset and current liability. Current assetiin keenya current liability keenya wajjin balance wal gochaa jira. Current hidaa yookaan liqaa yeroo gabaabaa baay'eetu nurra jira moo xiqqootu nu harka jira. Kaashii guddaa of harkaa qabna moo xiqqoo of harkaa qabna kan jedhu decision akkasii kennuuf kan nu fayyadu jechuudha. Akkasuma procurement of resource to finance or continue operation and avoid costing interruption. Interruptioniin day to day operation kana keessatti akka hin uumamne dhorkuuf working capital management kanatu waan akkasii irratti xiyyeeffata jechuudha. Gaaffilee garaagaraa kaasuu danda'a inni kun immoo liquidity profitability kana wajjin wal qabsiise. Liquidity jechuun short term financial obligation keenya meet gochuu danda'u, profitable dhaabbanni sun profitability miti. Impact profitability fi liquidity gidduu jiru hariiroo isaan kana gidduu jiru adda baaseeti decision kan inni kennu jechuudha. Kanaaf gaaffii akkamii kaasa jechuudha. How much cash and inventory should keep on hand? Kaashii hammam, inventory hammam of harkatti qabachuun qaba. Should we sell or purchase credit or cash to or from whom and at what terms? Hammaman bituu qaba, eenyurraan bituu qaba kan jedhu faa kaasa. Akkasuma shall we invest in short term equity or debt security jedha. Short term equity security debt security irratti invest gochuun qabamu gochuun qabu kan jedhu decision akkasii kan kennu working capital decision jenna. Inni kabiraan long term financing keessa investmentii fi financing itti qoonneerra. Inni kun financing jala tokko maal jenneerra capital structure kan jedhu jechuudha. Capital structure jechuun gabaabumatti definition isaa mixture of debt and equity maintained by a firm jechuudha. Capital structure gaafa jennu debt hammam of harkaa qaba, equity hammam of harkaa qaba firmiin tokko jechuudha. Hammam maintain godhee jira. Kanaaf iyyuu capital structure decision gaafa jennu it involves evaluating type of source, period of financing, cost of financing and return thereby kan jedhu jechuudha. Kanaaf dhaabbanni tokko yookaan firmiin tokko deetii hammam fayyadamuu akka qabu, equity hammam fayyadamuu akka qabu. Yoo deetiin guddate riskii sana wajjin wal qabatee dhufu. Yoo equity'n xiqqaate riskii sana waliin wal qabatee dhufu. Akkasuma equity yoo guddisne profitable ta'uu danda'amu. Yoo deetii guddisne profitable ta'uu danda'a. Percentii amma asirraa deetii percentii 40, equity percentii 60 fayyadameera. So kanaaf kanarraa bu'aa qabeessa ta'amu bu'aa qabeessan ta'u. Wayii equity gadi hir'isne 50 yoo goone sanarraa bu'aa qabeessa ta'amu firmiin tokko moo bu'aa qabeessan ta'u kan jedhu decision akkasii kennuu jechuudha. Karaa maal ta'een karaa optimumii ta'een deetii fi equity kana fayyadamuu keessatti yookiin finance gochuu kana keessatti
kan xiyyeeffatu maalidha? Capital structure financing, capital structure decision jennaa jechuudha. So decision criterion isaa maalidha? Cost of finance keenya adda baasuudha. Cost of finance jechuun immoo least expensive source of finance or risk of bankruptcy jechuudha. Kanaaf decisionii maal irratti hundaa'eeti kan inni kennu? Cost of finance kana adda baasiiti jechuudha. Cost of finance jechuun immoo decisionii kan inni kennu jechuudha. Karaa bifa mi'aan taane yookaan bifa rakasa ta'een haala salphaan karaa inni itti faayinaansii gochuu danda'u. Kana jechuun deetiitu gatiinsaa gadi bu'aadha yoo ta'e deetii fayyadamuu qaba. Maal immoo dura maal godha? Bankruptcy isaa kana wal bira qabee ilaaleeti jechuudha. Yoo deetiin karaa salphaadha ta'e deetii kana persentii isaa guddisuu qaba. Yoo equitytu isaaf salphata ta'e immoo yookaan gatiinsaa gatii isaan baasisu yoo ta'e equity isaa kana percentage isaa ol guddisuu qaba jechuudha. Equity fayyadamu ol guddisuu qaba, deetii isaa gadi geessu. So kanaafiyyuu kostii faayinaansii hammam gatiin na baasisa kana faayinaansii gochuuf jedhe deetii fi equity kana isa kamtu irra qala'aadha gatiinsaa kan jedhu adda baaseeti keessaa filataa jechuudha. So gaaffii akkamii kaasuu danda'a inni kuni? What long term source of finance are available for a firm jedha. Source finance firmii kanaaf jiru maaltu jira jedheetu long term isa adda baasa. Akkasuma what mixture of equity and debt is best or how much to borrow hammam liqeeffachuu qaba, hammam equity yoo hammam fayyadame, debt hammam yoo fayyadame effective ta'uu danda'a. What is less expensive source of fund kan jedhu how and where to raise the money, eessaan raise gochuu, eessaan argachuu danda'a maallaqa, akkamittaan argachuu danda'a gaaffii jedhu gaaffii akkasii faa kaasa jechuudha. Capital structure decision jechuudha. Inni kabiraan distribution of profit, net income ni argata waggaatti jechuudha. Operate gochuuni dhaabbanni tokko net income argatu sanarraa immoo bakka lamatti qooda yeroo baay'ee jechuudha. Innis dividendii fi retained earning keessatti jechuudha. Kanaaf profit distribution financing keessa profit distribution of profit dha jenneerra. Inni kun immoo maal irratti xiyyeeffata? Process of evaluating allocation of profit between dividend and retained earning kan jedhu jechuudha. Profit argatu sana maal gochuudha? Bifa dividendii fi retained earning itti qooduun decisionii akkasii kennu jechuudha. Amma yoo dividendii itti qoode biizinesii sana operate gochuuf immoo maallaqni gahaan harka jira kan jedhu adda baasuu qaba. Yoo retained earning itti baay'inaan qoode immoo shareholderoonni yookaan owneroonni immoo dividendii guddaa barbaadu kan jedhu xiyyeeffannoo keessa galchuu qaba jechuudha. Yoo dividendii xiqqeesse shareholderoonni reactioniin isaanii maal fakkaata kan jedhu adda baasuu qaba jechuudha. So decision criterion isa a signal to market or investor. Thus market value of share sanarratti dividendiin immoo market value share sanarratti dhiibbaa qaba waan ta'eef sana ilaaluu qaba jechuudha. Signal yookiis reactionii investoroonni kennan akkasuma marketii reactionii marketii irraa jiru maal fakkaata kan jedhu kennuudha. So kanaafiyyuu dividendii hammam kennamuu qaba, retained earning hammam ta'uu qaba kan jedhu adda baasuu qaba jechuudha. Duraan dursee eenyu? Financial manageriin. Financial managerii waa'ee sanarratti xiyyeeffatu immoo iskooppii isa kam jalatti qoonne? Financing itti qoonne, isa jalaa immoo distribution of profit jechuudha. So kanaafiyyuu shall we pay dividend, how much and when kan jedhu gaaffii akkasiifaa kaasuu qabaa jechuudha. Distribution of profitiin kuni dividendii kaffaluun qaba, yoon kaffalee yooman kaffaluu qaba, hagaman kaffaluu qaba. Akkasuma shall we retain profit or reinvest it, how much and why? Profitii kana retain gochuun qaba yookaan ol kaa'uun qaba moo
invest gochuun qaba. Yooma invest gochuu qaba. Maaliif an invest gochuu qaba? Gaaffii jedhuufaa kan kaasu distribution of profit jennaa jechuudha. Iskooppii financial management jalaa jechuudha. Isaan kana fa'idha kan nu ilaallu. Inni kabiraanii agency problem kan jedhu laalleeti chapterii kana asumatti goolamna jechuudha. Agency problem jennee gaafa kaasnu mee jalqaba agency relationship maal akka ta'e. Corporationiin akkuma dura isiniif kaasu yaade managementii fi shareholderoon separateedha. Indirectly manage godhu malee shareholderoon yookaan owneroonni directly managing godhan. Kanaafiyyuu Principaliin eenyudha? Organizationii yookaan firmii sana yeroo ta'u, agentiin immoo hojjetoota achi keessaa jechuudha. Managementoota, employee. Hojjetoonni achi keessaa immoo agentii jedhamu jechuudha. Kanaaf agency relationship gaafa jennu hariiroo principalii fi agentii sana gidduu jiru jechuudha. Akkasuma hariiroo shareholderii fi managementii gidduu jiru. Creditorii fi managementii gidduu jiru. Akkasuma shareholderii fi auditor gidduu, managementii fi lower level manager, hojjetootaa fi shareholderoota gidduu hariiroo jiru fa'i jechuudha. So hariiroo kana gaafa ilaallu agency problem gaafa jennu jechuudha. Agency problem gaafa jennu there is conflict between interest of management and shareholder. Agency problem jechuun egaa wal dhibdee maali interestii managementii fi shareholderoota gidduu jiru jechuudha. Shareholder gaafa jennu sheerii warra achi keessaa bitatanii qaban jechuudha. Managementiin immoo managementiin gaafa kaasnu employeroota managementiin overall managementii isaa jechuudha. Kana wal dhibdeen shareholderii fi managementii kana gidduutti uumamu agency problemii jedhama jechuudha. Kanaaf achi keessa stakeholderoonni jiru. Stakeholderii jechuun shareholderii osoo hin taane paartii achi keessatti interestii qabu jechuudha. Dhaabbata sanarraa fedhii kan qabu. Employee ta'uu danda'a, customerii ta'uu danda'a, supplier, regulatory body ta'uu danda'a. Stakeholder gaafa jennu isaan kanadha. So amma as keessatti agency problem gaafa jennu maaltu jira? Conflict of interest tu jira. Eenyuu fi managementii fi shareholderii gidduu jechuudha. Kanaaf isa kanadha kan ilaalu. Inni kabiraan agency costiidha. Agency costiin immoo cost due to conflict of interest. Conflict of interestiin jira jenneerra. Interestii managementii fi shareholderii gidduu. Sababa kanaa immoo gatiin nuyi baasnu maalidha? Agency cost jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf directii yoo laalle management incentive bonusii monetary cost ta'uu danda'a. Auditor fee ta'uu danda'a. Kun akka hin uumamneef maalidha? Bonusii kaffallaa, maal goonaa, auditor qacarraa. Isaan kana cost akkasii nu baasisaa jechuudha. Agency cost kan jedhu. Indirectly immoo akka barbaadametti hojjechuu dhiisuu isaanii irraa kan ka'e jechuudha. Manageroonni indirectly immoo maal gochaa jirra jechuudha. Agency costiin weelzii keenya loss gochaa jirra jechuudha. Agency cost isa kanadha. Agency problemiin conflict between the interest of manager and shareholder jenneerra. Agency costiin immoo cost due to conflict of interest jenneerra jechuudha. So erga kana jenne agency problemiin kun immoo sababii akkamii uumamuu danda'a jenneerra jechuudha. Sababii akkamii uumamuu danda'a? Sababii maaliiti? Separation of management and ownership kan jennu jechuudha. Incompatible interest sababiin agency problemiin kun uumamu jechuudha. Inni kabiraan management may not act in best interest of owners jedha. Management may pursue its own goal at owner's expense. Waa'ee dhuunfaa isaa irratti xiyyeeffachuu danda'a management. Waa'ee inni guddaan maal jenneerra? Gooliin firmii tokko jalqaba wealth maximization of an owner jenneerra. Wealth maximization garuu isa kana irratti xiyyeeffachuu dhiise waa'ee dhimma dhuunfaa isaatii ari'uu danda'a jechuudha management. So incompatible interest, separation of owner
leadership and management dha jechuudha. Agency problemii kanaaf koosii kan ta'an yookiin sababa kan ta'an jechuudha. Isa kanaaf immoo akka solutioniitti maal gochuu danda'a? Isa kana furuu fi incentive fayyadamuu danda'a. Compensation plan akka fakkeenyaatti yoo ilaalle performance based bonus or share purchase maal gochuu danda'a? Boonusii kennuu danda'a jechuudha dhaabbanni. Akkasuma share purchase amma yoo sirriitti hojjete manaajmentiin tokko sheerii sana keessaa qooda akka qabaatu sheeriin kennamuufii danda'a. Gahee muraasa kennuufii danda'a. Amma pirezidaantii tokkoof maalidha? Sirriitti hojjete yoo ta'e achi keessaa qooda akka inni qabaatu sheerii muraasa kennuufii danda'u jechuudha. Yoo sheerii muraasa argate sirriitti achi keessaa qooda qaba waan ta'eef sirriitti hojjechuu danda'a jechuudha. Waan akkasii fayyadamuu danda'a agency problemii kana furuu fi inni akka biraan direct intervention by shareholder jechuudha. Directly intervene akka godhan yookiin akka gidduu seenan gochuu. Fakkeenya maal fayyadaman? Institutional investorii fayyadamanii jechuudha. Inni akka biraan right of firing examples of vote jechuudha. Hojiirraa ari'amuu jechuudha. Hojiirraa akka ari'aman akeekkachiisuu waan jedhu jechuudha. Hojiirraa akka ari'aman akeekkachiisuu kanaan illee baal gochuu danda'a. Agency problemii kana amma ta'e salphisuu danda'u. Right of takeover kan jedhu. Inni akka biraan poorly managed firm more attractive for takeover because greater profit potential exists. Sirriitti kan manage hin taane illee takeover kaampaanii biraan akka takeover ta'u gochuun akeekkachiisa akkasii itti laachuun illee solutionii agency problemii kanaa ta'uu danda'a jechuudha. Egaa chaapterii kana waliin xumurree jirra jechuudha. Chaapteriin itti aanu financial statement analysis walitti deebina jechuudha. Horaa bulaa galatoomaa. Maatii chaaneelii keenyaa kan hin taane chaaneelii keenyaaf bakka subscribe jedhu tuquun maatii chaaneelii keenyaa ta'anuu jajjabeessaa isiniin jenna. Nagaan tura.